sababa weerar kooronaavaayirasiitiin barfatee yoon gahe ministeerri barnoota barattooti taabileetiin fayyadamuun karaa onlaayinii akka qoraman ibsaa ture. Amma garuu karoon baratameen akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 29 akka kennamu murteessan. Hamza Hussein gabaas qaba. Qorumsi kutaa 12ffaa akka kennamu yeroo garagaraatti ibsamaa ture. Ammas akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 29 akka kennamu kan ibsan ministeerri barnootaa Dr. Injiinar Geetahuun Makruyaa rakkoo mudateef dhiifama gaafatanii qorumsi duraan taabileetii fayyadamuun karaa onlaayinii kennamuuf ture karuma duraan baratame waraqaadhaan akka kennamu ibsan. እስካሁን የዘገየንበት እንግዲህ ከታብሌት ኮምፒውተር መግባት ጋራ hanga ammaatti kan turreef taabileetiin galuu dhabuun wal qabata. Taabileetonni 500 nuti galchuuf turre sababa koronaa vaayirasii osoo hin galin hafeera. Sababa yeroon qormaataa dheeratee fi yeroon murtaa'een turreef barattoonniif maatiin dhiphina keessa turan waan uumameef dhiifaman gaafadha. Ammas yeroo gabaabaa kana keessatti taabileetota galchinee saffisaan barattoota dhiphina keessa galchinee qoruurra jennee itti gaafatamummaa isaa fudhannee waraqaadhaan qoruuf murteessineerra jedhan Dr. Injiinar Geetahuun. በወረቀት ለመፈተን የተወሰነው ከዚህ አኳያ ነው። Haalli kenniinsa qormaataa karaa dijitaalii akka tureef yaadamee turus hin milkoofne. Buufataalee qorumsaa 1185tti karaa dijitaalaa kennuuf ture. Sun hafee amma waraqaan eenyummaa dijitaalaa barattoota 350,050 ta'aniif qophaa'eera. Kanaafuu barattoonni qormaata fudhatanis waraqaa eenyummaa dijitaalaa fayyadamu jedhan. የካቲት 22 እስከ 24 guraandhala 22 haga 24tti waraqaa eenyummaatu hirama. Itti aansee adeemsa qorumsaa irratti barattoonni orienteeshinii ka fudhatan guraandhala 26 ta'a. Isa booda qorumsi guraandhala 29 haga bitootessa 2tti ni kennama jedhan. ሐሙስ ድረስ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ፈተና የሚፈተኑት ይሆናል። Barattoonni naannolee rakkoon nageenyaa fi walitti bu'iinsi jiru keessa jiran haala kamiin qormaata fudhatu gaaffii jedhuuf እነዚህ 12000 የሚሆኑ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ 2012 barattoonni 12,000 ta'an kanneen naannoo Tigraay keessatti qormaata fudhachuuf jiran wiixata dhufurraa eegalanii manneen barnootaa isaaniitti argamuun ergaa biiroo barnootaa akka hordofan hin dhaama. Barattoota kunneen torbee dhufurraa eegallee yuunivarsiitiiwwan afran naannochi keessatti argamanitti galchina. Yuunivarsiitii Maqalee, Raayyaa, Adigiraatii fi Aksuum keessatti qoramu. Barattoonni yuunivarsiitii dhiyeenya isaaniitti argamutti dhiyaatanii qorumsa fudhatu jedhan. Naannolee rakkoon nageenyaa mudate keessaa tokko naannoo Beenishaangul yoo ta'u, keessattuu barattoonni godina Matakkal keessa jiran bakkuma jiranitti qorumsa ka fudhatanii fi yoo rakkoon addaa mudate ammoo gara magaalaa Asoosaatti geeffamuun qoramu jedhan Dr. Injiinar Geetahuun. Ministeerri barnootaa muddee darbe keessa ibsa kenneen taabileetonni barattoonni kutaa 12ffaa ittiin qorumsa fudhatan 450,050 ta'an dhuma ji'ichaatti alaa akka galanii fi barattoonnis qorumsa fudhachuuf qophii akka ta'an ibsee ture. Qorumsi kutaa 12ffaa dhuma ji'a Amajjii irratti karaa onlaayinii akka kennamus ibsee ture. Am torbaan lama ol ejjiin eegi namoonni manidhaa qaalitii jiran laganna nyaataa eegalan. Hedduun isaanii laafanii kaan hospitaala yaalamaa jiran. Nam sabab laganna nyaataa dhibamanii hospitaal seenan keessaa tokkoon Dalaka Faa'oo obbo Dajanee Xaafaa. Obbo Dajaneen eegii wiixatti dabree laafee hospitaal geessan. Haalli ni kee jiru haati warrisaa aadde Asalafach nutti himti. Baay'ee miidhameera. Miidhamee erga kufeetii jalqabee ammatti nagaa miti. Dubbachuu hin danda'u. Yooma naatti dubbatu ati wanni uumaan qubumame waan tokkotti hima malee. Amma yaalamaa jiru miti akkam nyaata moo nyaatu moo akkasumatti itti dhufan moo akkam haalli isaanii? Kaleessaan ennaa deemnu achuma hospitaala keessa jira. Gulukoosii kennameeti jedhanii garuu ennaan hin deemnu gulukoosiin harkarra hin jiru. Nyaata immoo bultee amma kana bulanii ka'anii nyaata nyaachuu hin danda'anii nyaata nyaachaaf hin jiran. Qaamni baay'ee hir'ateera. Gogaanuu gara finturraa qunquncaa'utti deemaa jira. Kanaaf kana dhaga'amee kan himamuu hin jiru. Maaliif hidhaa keessa jira? Ammas poolisii uumaa akka jira. Galee maatiin faana taa'uu hin danda'u. Dubbisuu hin danda'u. Ilaalee ba'a waan isaan kennaniif hin beeku. Hamma harka isaanii keessa taa'ee yaalamaa jirutti kana jedhamee waan dubbatamu hin jiru jechaadha. Isin akka garaa keessanii deemtanii bira turuun daawwachuu hin dandeessanii? Hin danda'amu. Amma immoo da'oom sa'aatii 6 hamma sa'aatii 8tti qofa ilaaltanii baatu jedhanii isumaanuu daqiiqaatiin kan lakkaa'amedha kan sii kennan. Faana turuu hin dandeessu. Garuu harka mootummaa keessa jira. Kan jiru poolisiitu jira. Hospitaala kam jiru isaan? Hospitaala achuma kan maarramiyaa beeti. Har'a erga hospitaala galee har'a bultii salaffaadha. Gaddamoonni mootii irratti fe'anii fudhatanii deemu. Har'a namni hubate jira? Har'a deemtanii hubattaniittu haala kam keessa jiru har'a? Galgala baay'ee dhukkubaa ture jedhanii illee dubbannee namaan biraatu nutti hime. Garuu amma deemnu immoo haaluma akkuma sanaati jira.
Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan Zimbaabuween talaallii kooronaavaayirasii doozii 800,000 chaayinaa irraa argatte. Chaayinaan doozii 200,000 arjooma kennitee mootummaan doozii 600,000 bitee jedhan. Doozii raashii irra dhufuuf kan Indiyaatiin walumaa galaatti namoota miliyoona 10 talaallii argataa jedhu mootummaan. Mootummaan Soomaaliyaa marroo afuraffaaf kadhaa Keenyaan dhageettii himannaa galaana duraatti isaa jetti didde. Keenyaaf Soomaaliyaan abbummaa laf kiiloomeetarii skweeyaa kiiloomeetarii 100 galaana Indiyaa irratti wal dhabdeema murtii haaqa addunyaa wal geessiti. Haaq tursiisuun haaq dhowwachuu jedhee ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa Tiwiitar irraa barreesse. Ameerikaan aangawoota fonqolcha Miyaanmaar irraa ajaj qoqqobbii kaa'uu dabarsite. Qoqqobbiin tun aangawoota fonqolcha raawwatan maatii isaaniitiif warra walitti dhufeen isaan waliin qaban ilaallataa jedhan. Hoogganaan Olimpikii Tookiyoo kajachiin tol dubartootaan jedhanii qeeqan amma aangoo dhiisuuf. Yoshiro Mooriin torbaan dabree dubartootii haasaa dheeressi waan jedheef dhiifam gaafate ture. Am dhiifamiin ga'uu jedhanii dhibba erga'uuf hojii dhiisuuf. Demookiraatonni Tiraamp namoota Kaapitool Hiil keessa turan duwwaatii dabarsee hennee jedhan. Fonqolcha Tiraamp marsa lammaffaa irratti seenetootii viidiyoo haleellaa sodaachisaa deeggartoonni Tiraamp geeggeessan argisiisan. Jechoota Tiraampiif Tiwiitarri isaa fayyadamuun demookiraatonni durumaanuu Tiraamp hoogganaa dubbii kakaasu jedhan. Marsabeet keessatti lakkoofsi nam guyyaatti wallakkisuu guddachaa waan deemuuf dhaloota dhufuuf sodaachisaa jedha hoogganooti amantaa. Waggaa dabre keessaa fuudhii wal dhageetti jidduu nam lamaa jedhee mani murtii olaanaa Keenyaa seerri nami gan sadii waliin hin turin wallakkisuu hin danda'uu jedhu haaqe. Kan malee namichi tokko eegii wal fuudheen booda wallakkisuuleen heddachaa jira. Qaadii olaanaa naannoo Marsabeetii Ibraahim Aadan Tulluu lakkoofsi nam guyyaatti wallakkisuu sababa isaa akka naannotti hima. In 2019 September transfer kan dhufe Marsabeeti. Reejista laalee naani keessin akka malee guddoo keessi wallakkisaa. Atiin eegii dhuftee amma nama gamiitti ji'a wallakkisu? Nami ji'aan wallakkisu beeta faayil keessiin 120 faayil keessa dissolvii ni beeki. Alleen hojjumtaan koomitii midhaas gartee alternative dispute resolution jedhan ijaarroleef qaalolee arda cufa namja. Warran keessi kan rifaaringi tolchu keessi bee 220 warra jaaroolee hojjumtaan dhaqee beena jaaroolee obbaafadha jedhaan. Karaan kun guddoo gargaare ijoollee sana akka aadaa gorsa kennaa fedhe sagalee akkas gargaarsifadha. Wiikitti bee keessi faayilaan 20 geeti. Guyyaa akka malee xiqqoo kudhan keessi lakkisaa tuwwanni singul gad dhufte ijoolleen didiqqoo wal fuut qara. Ijoollee akka malee didiqqoo kaayu gartee ganni warraan guutatin tana wal fuudhu waan qara fiite. Ijoolleen tun ganni 17, 18, 19 kan. Ijoolleen tun inni sabarkiin qabdu hojjeeyyuu si wal fuut kana gorsfeet kaanseling jedhani. Abbaan gorsee abbaan gurbaa isa gorsee. Aatilleen intallisii gorsuu malti. Duri akkas jaaroleen teenne. Amma tan ijoolleen Facebook keessa wal fuuti. Intal tokko hayyuu midhaadda kan scrolling goshite halkan kan mizima chatting jedhani walaasaa bulan. Baada wiikii tokko wal baratan. Baada wiikii taan dhibii wal fuuti. Hojjaayyuu garteen dhoowwatanii garteelleen buutu. Taakkasitu warmacee intaltan fuudh. Hojja wal fuutaani fuudhi qara sabarkee guddaa fedha. Intaltilleen qara minisiitii wa nyaachuu barate haadha golchuu barate. Gurballee qara warri isaanii golchuu barate. Fiigoonni warraan bahe intalme sagaleen bittaanu sagalee sirree gachuu jira. Intalti ettiin hojjumtaan illeen ulee maanta irreechu. Achii ayyuu wal lakkisan. Lammeessoo meehera diqqa. Meerii Marsabeeti kumkudhan shari'aan islaan akkas hin qabdu. Ijoollee tan qaraaftuu iyyuu bodda qoobsaniif warri Marsabeeti. Bittaa teennee buufannee kumkudhani. Nami miliyoon tokko nyaatu. If nami 30 nyaatu. Hakta kan baasan daliilu akka lillaaltalee. Isan akkam teettanii duun beerii kumkudhan just 10,000 imagine intal gartee beeyinaafuun fuuta malee beeyinaafuun gadhiiftu. Tateessoo hin dhufeeni ijoolleen tun miira akka nyaatu. Nami miira nyaachuun malee saa jagaggaa halkane. Intaltillee qara isi xiqqoo fuudhan hojja min gadhuufti si yarafti. Min kan man banin jedha umdaani min kan hojja banan olki. Isilleen eessa dhufte teenillee maaf minna duraan banan jedha olki moo. Dhiirtii ammallee mas'uuliyyaa kan fudhatu responsibilitiin fudhatu. Nadheen responsibility fudhata. Hojjaat Marsabee keetem guddin dukkan nadheen turgur. Kibanda miira nadheen keejir. Hujiin nam kana besiyaayii hojiirra hojjetanii amma hujiin isaa hojii siree callaa. Intaltana sagalee barbaada. Waan ni keeyyadisitti barbaada. Annu ammoo hojjenan fuusim kaani intaltana kaadalaal nyaati siitiif dhugaati siitii hidhati siitii fula siin bulta kaadee irra jan si baallakki kalee fudhati. Baallakki sun hin cabsin amma tan koomitii foomuu feen guiding and counseling adoo namni waliin fuune primaritoo counseling tochuu feen inshallah warra bingutaan nu tolchi. Maan jennaan hojii akkasin tolchini community is at doom Marsabit County. Ayyee hedduu galatooma. Ayyee asante sana. Ayyee.
Dhaabbatni mirga namaaf falmuu Human Rights Watch waraanni naannoo Tigraay keessa geggeeffame kaseer waraana cabsu waan ta'eef dhaabbati biyyoota gamtoomanii seenee qorachuu qabaa jedhe. Dhaabbati fannoo diimaaf addees gamisaatiin gargaarsi dabalataan hatattamaan gara Tigraay ga'uu qabaa jedhe. Hamza Hussein gabaas qaba. Dhaabbati mirga dhala namaaf dhaabbatee falmuu Human Rights Watch humnoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa lola Tigraayin seera waraanaa cabsaniiru. Kanaafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qorachuu qaba jechuun ibsa baaseera. Jalqaba ji'a sadaasaa wayita lolli Tigraay eegaletti magaalota akka Maqalee, Humaraa fi Shiree keessatti haleellaa qaamoleen mootummaa federaalaa raawwatan ittiin jedhen namoonni nagaan 83 ajjeefamanii 300 ol madaa'aniiru jedha ibsi Human Rights Watch. Haleellaan kun manneen jireenyaa, hospitaalota, manneen barnootaa fi bakka daldalaa irratti akka raawwatames ibseera. Mootummaan Itoophiyaa himannaa dhiyaate kanarratti ammatti deebii kennuu baatus humnooti federaalaa gocha akkasii akka hin raawwanne irra deddeebiin himaa ture. Jalqaba waraanichaatti humnoonni federaalaa Itoophiyaa magaalota keessatti homaa osoo adda hin fo'in namoota nagaa miidhuu fi qabeenya mancaasuuf haleellaa geessisaniiru jedhan hooggantuun jaarmiyaa kanaa akka gaanfa Afrikaa Lateeshaa Badar. Human Rights Watch magaalota Maqalee, Shiree fi Humaraa keessatti namoota haleellaan yoo raawwatamu ijaan arganii fi kan miidhaman 37 dubbisee ragaa amma ibsa kana ittiin baase sassaabuu beekseera. Dabalataanis gaazexeessitoota 9 hojjettoota gargaarsaa ogeeyyii mirga namoomaaf forensikii dubbisuu hima. Namoota qaamaan Sudaanitti dubbisee fi bilbilaan haasofsiise kanaan dabalataan suuraawwan saatalaayitii fi viidiyoowwan argatee bakka 6 haleellaan itti raawwatame waan dhuga baatonni jedhaniin akka wal simu himeera. Dhaabbatichi ragaa sassaabbate kana hunda erga qindeessee booda himannaa humnoota mootummaa federaalaa irratti dhiyaatu kana irratti mootummaan Itoophiyaa deebii akka kennu gaafatus deebii argachuu dhabuu isaa ibsa isaa keessatti eeree jira. Gama kaaniin Federeeshiniin Waldaa Fannoo Diimaaf Addeessaa Addunyaa lola naannoo Tigraay keessatti uumameen namoota miidhamaniif gargaarsi dabalataa akka qaqqabuuf waamicha dhiyeesse. Pirezidaantii Federeeshinichaa akka ta'an Francisco Roca wayita naannoo Tigraay daawwatanitti wanti argan hedduu akka isaan yaaddesse ibsaniiru. Lola naannoo Tigraay keessa ture hordofee mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen lammiilee nagaaf gargaarsa qindeessan guutummaan guutuutti akka hin sochoone dhorkeera ka jedhu himannaan irratti dhiyaataa tureera. Mootummaan gama isaatiin garuu gargaarsi gara naannichaa akka galuuf tumsa olaanaa gochuu isaa irra deddeebiin ibsaa ture. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee ka daawwatan pirezidaantiin Federeeshinichaa miidhaa sababa waraanaan qaqqabeen daa'imman, dubartoonnii fi maanguddoonni gargaarsi guddaan akka isaan barbaachisu beeksaniiru. Hospitaalonni illee meeshaalee wallaansa fayyaa kennuudhaaf isaan dandeessisu akka hin qabne ibsuun hir'inni nyaataas naannicha keessatti dhimma yaaddessaadha jedhan. Torbanoota ittaanan keessa gargaarsi nyaataa gara naannichaatti dafee hin seenu taanaan namoonni kumaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu akka danda'anis akeekkachiisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo haalli namoomaa naannicha keessa jiru hammaataadha jechuun ibseera. Akka gabaasa UN irratti eeramee fi wiirtuun gargaarsi yeroo hatattamaa qindeessu jedhatti naannoo Tigraay keessatti namoonni miiliyoona 4.5 ta'an gargaarsi nyaataa hatattamaatu isaan barbaachisa. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi keenya ka'arraa hagansi masa karbeeta jennaan hagansi tajabbeektaa jedhu namtichi hiikan isaa isan biraatti maani kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kana qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Davis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Yoo waaqee jedhu borsaatti akkanaa walitti deebina naga waaqa heebbulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhambula. Thank you.